Heloo kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'a barnoota haaraa viidiyoo haaraa wajjiniin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Baga nagaan nu eegdan jechaa gara barnoota koottan darba. Har'a kan nuti wajjiniin ilaallu sirna motoraa lalaaffisan yookiis immoo lubrication system kan jedhamudha. Asirratti egaa sirna motora lalaaffisuu yookiin immoo lubrication systemii kana asirratti kan nuti wal wajjiniin ilaallu ta'a. Akkasiin na hordoftan abdiin qaba. Seensa kanarratti yookiis immoo introdakshinii kanarratti akkuma argaa jirtan kutaalee motora lalaaffisan keessatti kompoonentoota nuti fayyadamnu argina. Asirratti jalqaba irratti kan isin argitan kuni oil paampiidha. Oil paampii yookiin jireeshin paamp kan jedhamu asirratti argaa jirtu. Itti aanuudhaan filtariidha yookiin calaltuu asirratti kan isin argaa jirtan. Itti fufuun sotokoppaa yookiin immoo kuusaa zayitiiti. Akkasuma pireeyer kontirool valviin illee ni jira. Dhiibbaa zayitaa kan kontirool godhu. Akkasuma diippistiikiin yookiis immoo uleen safartuu kun ni jirti jechuudha. Asirratti bifa animeeshiniitiin kan argitan akkamitti lubrication systemiin kun injiinii keessa naanna'uudhaan qorrisiisuu yookiis immoo qorrisiisuu osoo hin taane lalaaffisuu akkamitti akka inni hojjetudha animeeshinii kanarratti kan ilaaltanii. Kanaaf tokkoon tokkoon barumsa yookiin kompoonentoota kana faayidaa isaanii fi akkaataa taa'umsa isaanii fi garamitti akka isaan hojjetan wal wajjiniin kan ilaallu waan ta'eef sirriitti na hordofaan jedha. Animeeshinii kanarratti yeroo argitan zayitiin gubbaadhaan yeroo itti gadi nam'u ilaalla. Injiinii mataarraan gaditti nam'uudhaan keessa darbuudhaan dhaqee sotokoppaa kana keessatti kuufama. Asirratti immoo paampiin asirraa fuuchuudhaan asii olee paappii kanaan gara olitti asii ol filtarii keessa dabarsee ol ergaa. Akkuma argitan kana egaa naannoo pistanii fi akkasuma siliindarii gidduu zayitiin galuudhaan naanna'uudhaan lubrikeeshiniif yookiis immoo lalaaffisuudhaaf gargaaraa jechuudha. Sirna motora lalaaffisan yookiin lubrication systemii kana keessatti kutaan kun sirna zayitiin ittiin motora keessa naanna'ee faayidaalee armaan gadii hojjetudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan egaa faayidaan lubrication systemii yookiin kutaan lalaaffisuu hojjetu kun jalqaba irratti lalaaffisuudha. Lalaaffisuu yeroo jennu sibiilonni yeroo wal rigan yookiis immoo yeroo walirra naanna'an yeroo walirra socho'an akka salphaatti walirra deddeebi'anii fi ni laaffisa. Akka isaan wal ciniinanii hin hafneef lubrication systemiin kun egaa sirriitti lalaaffisaa jechuudha. Itti aanuudhaan rigata hir'isaa. Rigata yeroo jennu akkasuma egaa pistaniin siliindariirra yeroo socho'utti oliif gadi yeroo socho'utti rigatni gidduu sanatti ni uumama. Riganni sun immoo sibiilonni walirra yeroo deemanitti akka isaan dhuman sarfeesiin isaanii akka dhuman yookiis immoo hojii isaanii yoo dhuman hojii isaanii akka ta'utti hojjechuu waan dadhabaniif ni dhumu jechuudha. Kanaaf sibiilonni kun akka isaan hin dhumne rigata hir'isuudhaaf nu gargaara jechuudha. Akkasuma qabbaneessuudhaaf yeroo jennu kun hojii dabalataa zayitiin hojjetudha lubrication systemiin kuni. Injiiniin akkuma beekamu anniisaa ho'aa maddisiisee anniisaa makaanikaalaatti yeroo dabarsu anniisaan maddee guutummaan guutuutti gara anniisaa sochiitti hin jijjiiramu. Gimmaashni gara anniisaa ho'aatti jijjiirama. Gimmaashni immoo gara anniisaa makaanikaalaatti kan darbu xiqqaadha jechuudha. Kanaaf ho'i kun gara alaatti hin dhabamsiifamu yoo ta'e yookiis immoo qaama biraatiin hin fudhatamu yoo ta'e injiinii irratti dhiibbaa waan geessisuuf zayitiin kun egaa qabbaneessuudhaafis akka hojii dabalataatti gargaara jechuudha. Kan biraan sagalee hin barbaachifne ukkaamsee hambisaa. Zayitiin yeroo hojii isaa hojjetutti sibiilonni yeroo wal rigan sagalee akka isaan hin dhageessifne gidduu galuudhaan lalaaffisee sagalee isaanii ofitti fudhachuudhaan sagaleen akka xiqqaatu godha jechuudha. Kanaaf konkolaataan keessan yoo iyyuu yookiis immoo sagalee ce'uu yoo dhageessisu
zayitiin gidduudhaa yookiis immoo lubrication systemiin kun dhumuu yookiin zayitiin dhumuu yookiin sotokoppaa keessaa dhumuusaa argisiisuu isaati jechuudha. Kan biraanii xuriiwwan motora keessaa qulqulleessuuf gargaara zayitiini. Zayitiini akkuma dura argitanii injiinii gubbaadhaan kan gaditti nammu. Yeroo gaditti nam'e sanatti egaa zayitiin duraan hojjetaa ture ni xuraa'a. Sibiilonni yeroo warri ganitti hamma ta'e tokko walirraa shookkifamanii gara xuriitti jijjiiramu. Akkasuma zayitiin immoo mataan isaa immoo xurii qabaachuu danda'a. Sana egaa gadi dhiqaa jechuudha. Gadi dhiqee gara sotokoppaatti yookiis immoo kuusaa zayitaa sana keessatti akka inni kuufamee taa'uu gargaara jechuudha. Kanaaf xuriiwwan injiiniirra yookiin immoo pistanii fi konneektiin roodiirra naanna'an sun jalatti gadi darbu jechuudha. Kanaaf akka xurii dhiquuttis ni fayyada jechuudha. Kutaan lalaafisoo qaamolee armaan gadii of keessatti qabatu. Isaanis kanneen akka sotokoppaa ni jira. Sotokoppaa yeroo jennu egaa kuusaa zayitaati. Zayitii baqii ta'e yookiis immoo zayitii injiinii keessatti gargaaramnu of keessatti qabatee turuudhaaf kan inni gargaaru. Inni lammaffaan paampii zayitiiti. Paampii zayitii kun immoo humna itti gochuudhaan zayitiin akka salphaatti dafee injiinii keessa akka inni naanna'u sirriitti kan injiinii keessa naannessudha jechuudha. Inni sadaffaan filtiroo yookiis immoo calaltuu zayitiiti. Calaltuun zayitii kun egaa zayitii qulqulleessiti. Inni kan biraan dippistikiidha. Leevelloo zayitii yookiin dippistikii yookiin ishee ganama motora keenya otoo hin kaasiin ishee kana keessa gadi kaa'uudhaan zayitiin jiraachuu fi jiraachuu dhabuusaa kan ittiin safarru dippistikii yookiin leevelloo zayitii jennaani. Inni dhumaa pireeyer reeguleetariidha. Yookiin immoo kun dhiibbaa zayitaa safaruuf kan nu gargaarudha. Dhiibbaan zayitaa akka inni balaan geessifne zayitiin yeroo naanna'utti lubrication systemiin yoo sarara keessatti zayitiin karaa bahuu dhabe pireeyer reeguleetar valviin kun zayitiin gara taankariitti akka deebi'u kan gootudha jechuudha. Kanaaf egaa tokkoon isaaniitiin ilaalla. Inni jalqabaa sotokoppaan akkas fakkaata. Kun injiinii jalaan kiraankii keezii jedhama. Jalaan ol garagaleetu kan inni taa'u. As keessatti egaa zayitiin inni kuufama jechuudha. Gubbaadhaan zayitiin erga itti nam'ee dhufeetu as keessatti nam'a jechuudha. As keessatti nam'a. As keessatti kuufameetu taa'a jechuudha. Kanaaf sotokoppaa yookiin immoo baattuu zayitii yookiin oil saamp jennaan karaa biraatiin. Oil saamp jechuunis ni dandeenya. Oil saamp jettanii waamuus ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu oil saamp jennee waamuu ni dandeenya jechuudha karaa biraatiin. Itti aanuudhaan paampii zayitiiti. Paampiin zayitii zayitii motora keessatti akka faca'uuf tajaajila. Zayitiin motora keessa haala lamaan naanna'anis paampii zayitiin fi kan biraa kolloodhaan jechuudha. Kolloonis yeroo naanna'u zayitii ni facaasa. Facaasuudhaan injiinii keessa akka inni naanna'u godha jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf kan isin argitanii ilkaan paampii kanaati. Paampiin kun ilkaan qaba. Kiraankii shaaftiin yookiin immoo kolloon as keessa yeroo seenetti giirii kana qabatee ni naanna'a. Yeroo giiriin kun naannoftu zayitiin karaa tokko seeneet ilkaan kanaan uwwifamee karaa tokko immoo baha jechuudha. Kanaaf duuba isaati asirratti kan isin isa lammataa kanarratti argaa jirtanii. Kanaaf egaa kun paampii zayitiiti yookiin immoo oil paampii isa jennudha. Zayitiin fakkeenyaaf karaa kana seenuudhaan ilkaan kanaan naanneffamee bakka kana yeroo ga'u immoo asii ol akka inni faca'u kan gargaaru keessa isaati jechuudha. Asirratti argaa kan jirtanii. Kanaaf duuba isaa yoo ilaaltan immoo oil paampii haala kanaan walitti qadaadamee yeroo inni jiru arguu dandeessu jechuudha. Inni sadaffaan filtiroo zayitiiti yookiin calaltuu zayitii. Calaltuu zayitii jennaani. Calaltuun zayitii kun egaa isheen kun keessa ishiitii yeroo isheen kun banamtee yeroo keessa ishee ilaaltan bifa sharshaarraa ta'e kana of keessatti qabatti. Kun bakka xuriin itti kuufamudha jechuudha. Xurii of keessatti kuusuuf gargaarti.
garuu isheen kun fayyaa ishee kan nuti suuqii irraa bitannudha jechuudha. Kanaaf zayitiin as keessa naanna'ee dhufee qaawwaa kanaa yeroo keessa nam'etti zayitiin qulqulluun keessa darbaa xuriin isaa garuu keessatti hafa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee filtiriin kun yookiin immoo qulqulleessituun kun calaltuun kun ni xuroofti jechuudha. Xuriin balfaan as keessa hin guutaa. Yeroo inni as keessa guutetti immoo zayitiin akka barbaadametti darbuu waan hin dandeenyeef yeroo yerootti konkolaataan keenya sarvisiidhaaf yeroo galutti kun itti jijjiiramuu qaba jechuudha. Filtiroon kunis akkasuma zayitiin yeroo jijjiiramutti filtiroon kunis itti jijjiirama. Isa kana irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Kan biraan dippistikii yookiin leeveelloo zayitii kan nuti jennu bifa ulee kan fakkaattu kana zayitii keessa gadi kaa'uudhaan karaa motora keenya osoo hin kaasiin ganama keessa gadi keenye karaa kana keessa afaan yookiin immoo qadaada motoraa bannee kana keessa gadi keenyaa zayitiin jira yoo ta'e kana hundumaarra ol darbee yeroo ol keessaa fuutan as naannoo kanarratti zayitii argitu jechuudha. Zayitii argitu. Zayitiin hin jiru yoo ta'e immoo zayitiin dhumaa deema yoo ta'e immoo gogaa ta'a jechuudha. Wanti lallaaf tokko illee hin jiru. Stiikiin kun gogaa ta'e kan ol ba'u yoo ta'e zayitiin dhaqna ulee kanaa irratti mul'atu yoo ta'e zayitiin qabu jechuudha. Akkasuma dabalaa yeroo deeme zayitiin guutuu ta'uusaa argisiisa jechuudha. Poointii A kanarratti. Poointii C kanarratti bichaa jira yoo ta'e immoo zayitiin dhumeera ta'uusaa kan ittiin arginu ta'a jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate B kana ol darbuu qaba jechuudha zayitiin. B kana ol darbee yeroo guunnu zayitiin hamma A kanatti guunnee socho'uu qabna jechuudha. Kan biraan pireejar reeguleetar valviidha yookiis immoo geejii dhiibbaa zayitii motoraa keessaa jiru daashboordii irratti kan ittiin to'annudha. Egaan kuni pireejar geejiidha. Pireejar reeguleetar valviidha. Kun zayitiin sarara isaa keessaa salvaa sutukoppaarraa ka'ee hamma injiinii seenutti yeroo naanna'utti yoo filtaroon guuteera ta'e yookiin balfaan filtaroon akka tasaa cufuu danda'a akkasumas marri cufamuu danda'a. Yeroo sana dhiibbaan jira jechuudha. Dhiibbaan ni uumamaa zayitiin garatti deemu yeroo dhabutti isheen kun banamuudhaan gara kuusaa zayitaatti zayitiin ol darbe sun akka gadi deebi'u taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf kun dirooyingiidha. Keessa pireejar reeguleetarii kanaati. Yeroo sirriitti hojjetaa jirutti zayitiin keenya paampiin rukutamee yeroo ol dhufee asiin darbee dhufee filtarii seenuudhaa fi asitti ooyil filtariin kun ajjirtii ooyil filtarii kana seenuudhaaf kallattii kanaan deemee dhufa jechuudha. Asiin karaa bitaa kana akkuma argitan maaltu jira? Spiriingii wayiitu jira. Spiriingiin kun cufamteetu teessi jechuudha. Akka tasaa bakka kanatti filtariin keenya guutee yookiin xuriin cufameera yoo ta'e zayitiin kun karaa darbaa dhabee asiin ofirra deebi'uudhaan gadi gara taankariitti gadi deebi'aa jechuudha. Yeroo sana pireejar reeguleetariin keenya daashboordii irra kan jiru mallattoo ifaa argisiisa jechuudha. Kana jechuun zayitiin ol darbaa hin jiru. Zayitiin gara injiiniitti ol seenaa hin jiru waan ta'eef sirreessii jechaa jira jechuudha. Kanaaf asirratti yeroo argitan yeroo zayitiin karaa darbu dhabee ofirra deebi'aa jirudha jechuudha. Kun yeroo piroobileemiin jiraatudha. Inni kun garuu yeroo hojiinsaa sirriitti hojjetaa jirudha jechuudha. Kanaaf egaa pireejar reeguleetar valviin kun baay'ee murteessituudha. Zayitiin keenya hojjetaa jiraachuu fi hojjetuu dhiisuusaa kan nuti ittiin beeknu mallattoo ibsaatiin gabbinaa keessatti shufeerri yookiin konkolaachisaan kan ittiin to'achuu danda'udha jechuudha. Kan biraan gosoota zayitii haa ilaallu. Zayitiin yeroo zayitii fayyadamtan suuqiidhaa yeroo yookiis immoo bakka gurgurtaatti yeroo zayitii bitattan zayitii akkamii bitachuu akka qabdanii fi amaloota zayitii beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf zayitiin haala lamaan qoodama. Tokko furdina irratti hundoofne yookiin viskoosiitii jennaani. Lammanni immoo qulqullina zayitii irratti hundoofne zayitiin qoqqoodamuu danda'u jechuudha. Kanaaf zayitiin furdachuu danda'a, qal'achuu danda'a. Akkuma bakka faabrikaa isaatii yeroo dhufutti akkasuma immoo kwaalitiin zayitii wal caalaa jechuudha. Kanaaf konkolaataa keenya keessatti zayitii akkamii fayyadamuu qabna?
Akkasuma immoo kwaalitii irratti hundaa'uun furdinaaf qal'ina zayitii irratti hundoofne waan akkamii fayyadamuu qabna isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Furdina zayitiidhaan yeroo ilaallu zayitiin furdina irratti hundaa'uun mallattoo SAE jedhamu kana qabaata. Mallattoo SAE jedhamu kun duuba zayitii irratti barreeffamee jira jechuudha. SAE kan jedhu kun lakkoofsa of fuulduraa qaba. Maal ibsaa? Furdina zayitii sanaa ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kan argitan SAE 10 jedha. SAE 10 dha. SAE jedhee asirratti lakkoofsa 10, SAE 20, SAE 30 jedhee amma SAE 120tti deemaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Zayitiin lakkoofsi kun dabalaa akkuma deemu zayitiin 10, 20, 30 jedhee akkuma dabalaa deemu furdinni zayitii kanaa dabalaa jira jechuudha. Zayitiin kun qodaa garaagaraa keessattidha kan isin argitanii. SAE 10 yoo ta'e zayitichi duuba qodaa isaa irratti S10 jedha. Inni kan biraan immoo SAE 20 kan jedhu immoo qodaa biraati jechuudha. Kanaaf qodaa garaagaraa keessatti lakkoofsa isaa kanarratti hundooftanii bitattu jechuudha. Zayitii baay'ee furdaa yoo barbaaddan kan lakkoofsa dabalaa deemu kana yookiin SAE 90, SAE 20, 20 kana yoo fudhattan 120 fudhattan baay'ee furdaadha jechuudha. Akka hin jabaata jechuudha. Akka soolidiitti jabaata jechuudha. Kanaaf furdina zayitii sababa qilleensa naannootiin jijjiiramuu waan danda'uu fi yeroo konkolaataa keenyaaf zayitii binnugaa haala naannoo keenyaa sirriitti beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf SAE 40 kana yoo fudhattan SAE 40 kana fudhattanii yoo ilaaltan innumtiyyuu deebi'ee bakka sadiitti qoodama. Bakka sadiitti qoodama. Innis zayitiin lakkoofsa 40 kun gosa sadii qaba. Zayitii lakkoofsa abbaa 40ti. Lakkoofsa abbaa 40 yeroo isiniin jedhu SAE jedhee 40 fuulduratti barreeffama jechuudha. Inni kan biraan SAE jedhee 40 W jedheetu mallattoon W kun yookiin waa kun fuulduratti barreeffamti. Inni sadaffaan 40 W 15 jedheetu akka kanatti barreeffama jechuudha. Maa inni garaagarummaan isaanii jennee yoo ilaallu inni abbaa 40 kun bakka qorraatti tajaajila jechuudha. Naannoo qilleensa qorraa ta'etti tajaajiluuf yeroo salphaatti akka salphaatti kan qal'atu waan ta'eef SAE 40 kun kan salphaatti qal'atudha waan ta'eef bakka qorraatti bakka tempireechara olaanaa gadaanaa ta'etti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Lafa cabbaa yookiin baay'ee cabbisu osoo hin taane tempireecharri gadi aanaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Zayitiin abbaan 40 waa jedhee kan jiru kun immoo yeroo bonaati jechuudha. Yeroo bonaati zayitiin isaa maal ta'a? Qal'aadha waan ta'eef ni qal'ata dafee qal'aadhas waan ta'eef bakka bonaatti yeroo bonaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni abbaa 40 W15 jedhee jiru kun immoo qodaa isaa gubbaa irratti ni barreeffama. Yeroo hunda tajaajilamuu ni dandeenya jechuudha. Argitanii yeroo hundumaa bonas gannas haa qorrus haa ho'us fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun maaliif amalli zayitii kanaa amala furdachuus ni qabaata. Akkasuma immoo amala qal'achuus waan qabaatuu fi bakka kamittiyyuu tajaajilamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee biyya keenya keessatti 40W15 kun inni kun baay'ee filatamaadha. Kanaaf yeroo bitattan furdina zayitii keessanii haala kanaan adda baafachuu dandeessu jechuudha. Zayitii qal'aa yoo barbaaddan lakkoofsa gadaanaa kan qabu, furdaa yoo barbaaddan immoo lakkoofsa kan dabalee jiru bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroon akkasii isiniin jedhu zayitiin lakkoofsi isaa baay'ee guddaa ta'e furdaadha waan ta'eef hin fayyadamnu jechuu koo miti. Kun zayitiin furdaanis bakka itti barbaachisu qaba. Fakkeenyaaf biloonii garaagaraatti yeroo galu faabrikaa garaagaraa keessatti hin dibamu. Biloonii irratti dibamanii itti qadaaduudhaaf kan fayyadaman jiru. Akkasuma rigata garaagaraa hir'isuudhaaf yeroo sibiilonni walirra tattaa'an gidduun ni dibamu jechuudha warri lakkoofsaan gurguddoo kunis. Garuu laabrikeeshin siistamii konkolaataatiif SAE 40 fi naannoo kana kan jiran kun hin fayyadamu jechuudha biyya keenya keessatti.
Kan biraan qulqullina zayitii yeroo ilaallu zayitiin kwaalitii qaba. Kwaalitiin zayitii wal caalaa. Kanaaf kwaalitii zayitii keenyaa kan nuti ittiin adda baafnu immoo API dha jechuudha. API kan jedhu achuma wal bukkeedhumatti barreeffamee jira. Furdina zayitii kan ibsu faana wal bukkeetti barreeffamee jira. API'n kunis mallattoo kwaalitii zayitii keenyaa ibsa jechuudha. Kanaaf kwaalitiin zayitii keenyaa haala lamaan ibsama. Tokkoffaa zayitii naafxaatiif, inni lammaffaan immoo zayitii beenzilaatiif motora beenzilaan hojjetuun adda baheetu jira. APICA kan jedhu yoo ta'e zayitii kan naafxaati jechuudha. ABCDEF kan jedhu kanaan wal gata malee C'n kun dhaabbataadha jechuudha. C'n kun maal argisiisa? Kan naafxa ta'uusaa argisiisa jechuudha. Garuu ABCD kan jedhu kun kwaalitiin zayitii keenyaa wal caalmaa ta'uusaa yookiis immoo A'n BCD jedhee kan jiruuf A'n kun B irra filatamaa ta'uusaa, B'n C irra filatamaa ta'uusaa, D'n E irra filatamaa ta'uusaa ta'ee kan nuti ittiin adda baafannudha jechuudha. Inni kunis akkasuma inni kan motora beenzilaafis akkasuma SCA, SCB, SC jedhee jira jechuudha. S kana yoo jedhe APISC dhaan kan ka'u yoo ta'e kan zayitichi kan beenzilaa fayyadamnu ta'uusaati jechuudha. Kanaaf SC kanaan adda baafanna jechuudha. Zayitichi kan beenzilaa ta'uusaa, ABCD jechuun isaa immoo zayitiin keenya kwaalitiin isaa caalmaa qabaachuusaa haala kanaan adda baafannaa jechuudha. Kanaaf egaa firoota koo zayitii yeroo bittanii fi yeroo fayyadamtanitti waan sadii beekuu qabdu. Inni jalqabaan furdina yookiin viskoosiitii zayitii keessanii, konkolaataa keessanii fi sirriidha moo sirrii miti jettanii haala sirriidhaan injiinii keessa faca'uu danda'a moo hin danda'u jettanii adda baafachuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan qulqullina yookiin kwaalitii zayitii keessaniiti. Zayitiin keessan kan qulqullaa'e yookiis immoo zayitii sirrii yookiin immoo zayitii dhaabbata beekamaarraa gurguramu ta'uu qaba. Inni sadaffaan haala qilleensa naannoo keessaniiti jechuudha. Haalli qilleensa naannoo keessanii baay'ee kan qorru yoo ta'e zayitii furdaa barbaachisa jechuudha. Haalli naannoo keessanii immoo baay'ee kan ho'u yoo ta'e kan qorru yoo ta'e zayitii qal'aadha. Kan ho'u yoo ta'e immoo zayitii furdaa barbaada jechuudha. Kanaaf zayitiin furdaan bakka ho'aatti qal'achuu waan danda'uuf bakka ho'aatiif zayitii furdaa binnaa jechuudha. Haa ta'u egaa kana irraan kan hafe mee of eeggannoo qaamolee lalaafisuudhaaf godhaman haa ilaallu. Of eeggannoo qaamolee lalaafisoo motoraatiif gochuu qabnu yookiin immoo laabirikeeshin siistamii kanaaf of eeggannoo nuti gochuu qabnu maali jennee yoo ilaalle inni tokkoffaan ganama hanga zayitiin motora keessa jiru beekuudha jechuudha. Dippistiikii ishee damma ilaalle sanaanii zayitii keenya keessa zayitiin injiinii keenya keessa jiraachuu dhabuusaa ulettii keessa gadi kaa'uudhaan sirriitti cheekgochuu qabna jechuudha. Zayitiin hin jiru yoo ta'e konkolaataa keenya deemsaaf otoo hin qajeelchiin zayitii keenya guutuu qabna. Lammaffaan motora kaafnee minimoodhaan daqiiqaa 5 hanga 10 hojjechiisuu qabna. Kun zayitiin keenya sirriitti akka hojii jalqabu godha jechuudha. Zayitiin keenya yeroo taa'u ni qorraa, yeroo qorre immoo walitti qabata yookiin immoo gara soolidiitti jijjiiramuu kajeela waan ta'eef yeroo injiiniin keenya oliif gadi deddeebi'utti zayitiin keenyas ismuuzilii hojii isaa jalqaba waan ta'eef minimoodhaan hojjetaa turuu qabna jechuudha. Inni kan biraan zayitii fi fiiltiroo zayitii akkasuma fiiltiroo yookiin calaltuu keenya yeroo yerootti akka maanuwaaliitti jijjiiruu qabna jechuudha. Sarviisii galchinee konkolaataa keenyatti wantoonni kun yeroo isaanii eeggatanii jijjiiramuu qabu jechuudha. Kana malee zayitiin lakkoofsa sirrii yookiin istaandardii ta'e mallattooleen amma isiniin hime kana fayyadamnee zayitii sirrii fayyadamuu qabna jechuudha. Zayitii sirrii kanaaf zayitii sirrii fayyadamaa. Inni kan biraan calaltuu zayitii miiccaniitti deebisuun sirrii miti. Calaltuu yookiin fiiltarii yeroo miiccitaniitti deebistan bishaan keessatti hafa. Bishaan sun immoo zayitiin akka hin darbine godha. Akkasuma zigatiin akkasuma xuriin garaagaraa fiiltarii keessatti uumamee akka zayitiin keessa akka gaariitti hin darbine waan godhuuf bishaaniin zayitii miiccineetti deebisuun barbaachisaa miti jechuudha. Kan biraan mallattoo dhiibbaa zayitii osoo ifuu konkolaataa oofuu dhiisuudha. Pireejar geejiin pireejar reeguleetar valvii jennee ishiin dura nuti ilaalle sun egaa dhiibbaa zayitii keenya nutti himti.
isheen itoo ifaa jirtuu zayitii konkolaataa konkolaachisuu hin qabne jechuudha. Mallattoon zayitii gabbiinaatti yookiin immoo daashboordii irratti isin argitan baay'ina zayitii kan himu osoo hin taane dhiibbaa zayitii injiinii keenya keessa jiru ibsaa jechuudha. Kanaaf dhiibbaan zayitii yoo ifee konkolaataan keenya zayitiinsaa haala gaariin naanna'aa hin jiru jechuudha. Garuu baay'ina zayitii kan nuti ittiin ilaallu diippistiikii yookiis immoo ulee ishee keessa gadi keenyu sanaan baay'ina zayitii kan nuti ittiin beeknu ta'a jechuudha. Egaan dhumarratti zayitiin motora keessaa hir'achuu fi sababa kanneen ta'an maalidha jennee ilaalla. Zayitiin yeroo yerootti ni hir'ata sirriidha, ni dhuma, dafees dhumuu danda'a. Isa kanaaf sababa kan ta'u maalidha jennee yoo ilaalle jalqaba irratti qubeellaan pistanii nyaatamuudha yookiin immoo pistan riing warri jedhaman warri qalabatii fakkaatan sun egaa pistaniirra warreen tatta'an sun irraa nyaatamanii ni dhumu. Nyaatamanii gaafa dhumanitti zayitiin ol darbee qilleensaaf nadaajii wajjin wal makee gara alaatti dhangala'aa jechuudha. Gara alaatti aara wajjiniin hin ba'a. Kalariin magariisa uffatee yeroo aarri konkolaataa keessaa gara alaatti bahu zayitiin keenya ba'aa jiraachuusaa yookiis hojii osoo hin hojjetiin dhangala'aa jiraachuusaa ibsaa jechuudha. Sunis zayitiin dafee akka dhumu taasisa. Inni kan biraan motorri darbaa yoo ho'e humnaa ol yoo ho'utti zayitiin keenya ni dhugama jechuudha. Injiiniin keenya ofitti dhugaa. Masmarri laabrikeeshin siistemii sun yoo cufamutti, filtarii yoo cufamutti, paampiin keenya hojjechuu yeroo didutti akkasuma kutaan lalaafistuu kun keessa darbuu dhiisa. Yeroo sanatti injiiniin hin ho'aa. Yeroo injiiniin ho'utti immoo akkasuma zayitiin keenya injiiniidhaan ni dhugama jechuudha. Kanaaf inni kan biraan siliindariin motoraa yoo baqaqe siliindariin wanti akka xaasaa fakkaatu sun yoo baqaqxe zayitii inni dhangalaasti jechuudha. Zayitiin sun dhangala'uun immoo hir'ina zayitiitiif karaa bana jechuudha. Kan biraan turboo chaarjeriin gubachuudha. Turboo chaarjerii kana mata duree biraa qabadheen isiniif dhiyaadha. Turboo chaarjeriin maal akka ta'e, turboo chaarjeriin qilleensa keenya alarraa fuudhanii gara injiiniitti kan galchanidha. Aara injiinii keessaa bahu fayyadamnee efficiency injiinii dabaluudhaaf yookiin paaworii isaa dabaluudhaaf qilleensi akka salphaatti injiinii keenya seenee akka nadaajii wajjiniin wal maku yookiin immoo gara anniisaa ho'aatti kan jijjiiramu turboo chaarjeriidhaan gala jechuudha. Sun yoo gubate egaa akkasuma ooyiliin keenya yookiin zayitiin ni dhuma jechuudha. Kan biraan valviin motoraa nyaatamuudha jechuudha. Valvii galchituu fi valvii baastuu jennee ilaallee turre yeroo darbee. Valviin galchituu kunii fi valviin baastuu kun qarqarri ishii yoo nyaatamte yoo irraa dhumte akkasuma zayitiin akka salphaatti gara hin taanetti akka bahu yookiin asii olee akka inni bahee dhangala'u taasisa. Sun immoo zayitiin keenya akka dhumu godha jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti maal nu barbaachisa? Sarvisii nu barbaachisa jechuudha. Sarvisiin paartiin kun yookiin ispeer paartiin kun akka itti jijjiiraman yeroo yerootti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ishiin kabajamtoota dhaggeeffatoota kootii waan na dhaggeeffattaniif baay'een isin galateeffadha. Akkasuma egaa akkan isin jaalladhu isiniyyuu beektu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Haa ta'u malee barumsa kana hamman danda'etti barumsa gahaa akka isin irraa argattanii fi ergaa baay'ee guddaa ta'e isiniif dabarsaan jira. Akkasuma isinis illee namoota barumsa kana fedhii qaban akka affeertan viidiyoo koo erguudhaafiin akka isin affeertan dhaloota balaa konkolaataarraa wal wajjiniin akka ittifnuuf jabaattanii na bukkee akka dhaabbattan sabskiraayib sheer gochuudhaan akka na gargaartan baay'een isin gaafadha. Kanaaf yeroo hundumaa laayik sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Barattoonni akkasuma makaanikaal injiinaringii barbaaddan gaaffii yoo qabaattan koorsii kamirratti barumsa kamirratti iyyuu wanta makaanikaal injiinaringii ilaallatu gaaffii yoo qabaattan miseejiidhaan akka na quunnamtan isinin gaafadha. Galatoomaa nagaadhaanis naa turaan isiniin jedha.